ये बोलते गलगर ये सब बोलते यो ना मुगडू है सातिंगरा साथी लमा ये बोलते गलगर ये बोलते لا gara kenjuru gara ken al mugdare gara kenjuru dua gara ko ikamte arka tu to kona te jalalle na sare wan du badda fan arka to kona te nu kana mani fi kamran kala duba kumar jedhama afaan oromootiin adu nyaata kana caccabsaa xaafii diimaa irraa hojjetamu jechuudha nyaata aadaa oromootiin harkumaan caccabsee gaa ishi amma ammoo sirraan godha egasii dhadhaatti godha jechuudha dubbaddu mee nagaa gaafa dure nama ولا مقدر مش عاوز نقرا جروي مش عارف دي كانت عندهم نغاغا فدنا نغاغا غاودو نغا نغاغا ما مقدر اكا جراكو بيوغي مشاري جرولا نادو بولو دابي نغاغا وجيرا جرا تيويا Agak kam juga tu orang kuma. Nyara berapa tu? Kayak orang dua deh. Ya. Dah depan. Biar aja cap saya nak kota. Mamuk dari sini rana saya. Laki, karena tidak kena bayar gua. Asmana sih. Kota aja cap sa, kota aja cap sa. Akan ada korne nih, kan kita. Ada orangnya ada kota ti. Serana gak baru kabar itu. Agak ada jurtu. Biar narkati lala bega boleh wang kayaknya jurtu nak aku pakai sani bayu mah. Kudo biar terkait mana sih tu kol. Mana bu? Keram. Tanne be Yesus wakai si Faris. Kotar ini dia ada kota hai. Mangkana firme ke Yesus. Baka bayya ta nagata ta ni jirtu fayyuma sinjalan nar kuno kota. Caccabsa Dada war kenya maaziriin kun afideen hojjechaa jira. Har'a wagga wagga jedha afaan caccabsaa takka hojjedheen beeku. Silaa nyaatuma hojjettaa hoola afaanaan jettu waaqayyo isin haa eebbisu. Maal ammatti kana dhugaa har'a seeraatti dhugaan? Barbaree ittiin achi naa butumee naa fayyifuu kan. Barbaree ittiin goone gaadoo ta'e nu dhugaa. Saayinaan maamaan ta'u kun. Eshuman tau. Inga ube mama alta tani tinne sistu. Nufa bere dugar silate emosira no jedda dada no jira. Kuno sinaga singa fitan jira lara argitani jer kenya dan hutani. Nyaata ada orang sini jecha jira chula jachapsa. Akalatti beena jachapsa male nuni sakitta kattani anan irratti naqanin beenu nunis. Ine jachapsa lama ado. Irra dibaadha malee nama wayitu kana dura lebbicha maqaan YouTube jetti hin beeku saanu caccabsaa dhattee qixxaa kanatti gogootee qaaraa shunkurtii itti gootee aannan dhadhaa kana akkatti caccabsitee aannan gaditti nattee akkana caccabsaanii akkana miti sila caccabsaan akkana aannan hin borcanii tun taane dhadhaa fi barbareedhaan xaafii diimaarraa jechuudha gadee xinnaa taa'e naalollee Kanaafuu kottaa nyaadda obboleewwan keenya sinin jaalladha. Irbaata kottaa nyaanna sinin jenna. Labin godhin jettanii gaayi. Maaniin dhufa laafu gaa. Kanaafuu kottaa caccabsaa aadaa Oromoo isin nyaachisaa. Haadha keenya kun hundi meeshaa dheeressu erga gaaf sana waan gaarii numa nyaachifti erga dhuftee. Anu isinii furdadhee obboleewwan keenya jirtu mee fayyaa keessan. Mee nagaa gaafadha dookaman fuudhutti irbaata kana gadi. Hacha hojjechiisee argaa marta. Dhugaa isinis ilaalaa rakuna sodaate achuma ciisi nagaa gafa rakkoon qabu hundi isaanii haadha dadhabduma naa qabu.
Kotar batanya dari. Ada korra walin nim. Subscribe kora, like le kora. Ada raga lagi. Meshi waggaa kudha sadii waggaa kudha lama meeqa gal sirriitti nu gorsi ergatti dhufte aboo waaqayyo faagalatu gaba baay'een argadhe sirriitti naa gorsi dhufanii isaa nyaatanii nyaata aadaa Oromoo caccabsaa irbaanni immoo caccabsaatu nyaatama ani immoo qoy immoo waa dubbatanii malee irbaata kunoo itti argitanii ishiin bareedu kana caccabsaan dhadhaatti xinnaa ta'e kai soorsachi darbe kana caccabsaan malee isaananii bukeessanii caccabsaa isiniin jedhan sun soba waan yeroo hundumaa waan dhugaa sirrii wajjin haasaa argitanii barbalee sin gaafite adu caafu moo bukeetti naqa kanaafuu kun nyaachuu jammarree rakkootaa nyaadda xaafii diimaarraa hojjetame kanaaf sinitti gurraachee nyaadhu waadoo nu galatameera immoo Kita baasanii firee kuma lamaan qabatti kanaafuu furdatte kuma lamaan qabaddate qaamee dhugaa waa qabata watu miti nyaadhaa dakkee akkana hin jedhi waa mataan hin haasayin eenyutu haadha dadhabaa manaa dhabee akkana hin jedhamu hin jedhin akkana kanaaf gammadanii waan isaan jedhan nage umurii si haadha irratti sin jedhu namni inkwaan si miti anaanuu takkaa dhugaa waaqaa waan namaa naa barreessan hin beekan dhugaa wayni ogali baay'ee mi'a ho waadoo gali waadoo harka bitaan soorsote miti kan uwwisiiti fuudhi kottaa nyaaddaa baxaa miti mi'a dhugaa waaqa qallaalee mi'a ati miti rabshaan baay'ee mi'a aannan immoo hin qabnu aannan qabaate kun baay'ee mi'a miti kana malee caccabsaan akka beenutti akka aadaa Oromootti isa kanarraa aannan bocobocanii miti aannan bicuqootti illee buufatanii itti natu akkana boo ani bee baalamoo haadha bataa miti fuudhi kana buusi kaayyoo intini fuudhi kana buusi kana koonu faa buusu inni dhiisa ni mukka'u hojjetachuun midhaa jedha nan badee maal minyaa Asha buat aku hiti tenang deh malah. Kemati sungguh syawal sih ada kifu dis. Malu dah, antini ya dalam kata miti dah, secau si furdati. Ajar apa garbu apa ambra. Hati miti cuho, ho. Bakan ini tuh laki. Lalu berbari bicara nari si busyawan kifu deh mulu. Mulu jira refu des la barbare ngushari ado innu mo sorsa egda kun mo manni ati miti ya dama mana marfa ma dama ado mok ayo orom fa madam mok han dugane jo namni lukubsate mogani yo kan mo dugda fay kota duga la argatani na woitu tu gara iselek garache garat Garacau mati bisa tu dursa yo ya tahu kan? Nara dulu. Ini friji kan, farmasi kan kita tapi mau kisah di kota juga. Ya ada kai mali sini mulut hanjir tadi ada. Juga sih tiga banjir. Itu ya sih terlalu bat. Nugum, ofi wata wata ramai kayak hanjir tadi kami. Kenapa? Bakan nani kan tunan nacu. Tahu sesuatu itu? Laki mana kate? Apa itu pasti? Kunillee dhadhaa qaba jechuudha. Kunillee dhadhaa qaba. Aadaa Oromoo qabani. Dhugaa waaqaa dhadhaa qulqulluu dhadhaa wallagga miti dhaa keenya shawaa. Shawaa lixa shawaa. Nan du'e kana dura wallaggachaan ture. Dhugaan beeku. Nyaattu. Nyaachaa jira.
Qallalu nyaachaa jiru. Hinawwiinaa kaa warri addisii subscribe godhaa warri turtan like godhaa. Endaa sin dhuftan marqaa siniin marqaa manni biraa caccabsaa siniin godhaa. Gaafa qomoo cororsaan hojjedhee sin hawwisiisa qofa waaqayyoo jedhee aannan argadhe. Xaafii diimaa irraa hojjetamanis. Marqatti jira. Cororsaa bukeessanii qimaaqima midhaani. Xaafii diimaa kana bukeessanii bishaaniiti. Inni immoo sunqoodhaan bukeeffamee buleeti. Kufii isaa kana marra goota ibiddar eelee dhumarra. Haanani ayi biyyootun taane aannan furdaan hin jiraa midhaan. Ofimbaa. Arraafamee bahu sun. Mee nyaadhu mee kaa. Nyaachaa jira. Cororsaan ni jedhan beesuma nyaanni aadaa sun. Isa immoo erga qixxaan sun irraa ba'e. Isa tiriidumarra goonee aannan sana maan kaadha irra nannaa jechuudha. Furdaa isaa yoo bishaan hin qabaan. Cororsaa sana. Isarra immoo dhadhaa baksaa kana akkanatti otoo hin taane jabanaan jirti jabanaan xinnoon kee anaga. Jabanaa kee akkanatti irra nattaa isuma cororsaadha isa murtee nyaattaa jechuudha. Inni immoo bara isaa bitadhee amma miti bara isaa bitadhee ilmadhee jedhee magaalaa keessaa ilmatti immoo yeroo yoo rankaanaani. Dubbadhaa amma kaameraatti isin deebisaa kanaan booda nannaaba. Inni dubbatu qaba. Otta yaadda cabsaa yaadda barana bakka. Nyaadhatti ga'een jirtu oduu. Yoo kun maalarii erga dhufan inni jee kan daabboo yaannaa takka cabsaa yaannaa. Maal duutti hambisanii dhugaa waaqayyo waaqayyo isaan eebbisu. Kakuloo mooqa kana dhumna. Mooqa garbuu adoo nyaadhu qaba. Nyaadhuuti bakka kootta nyaadhaadhuma jedhiin malee warri galaa jettee noo dhagaanaa galanii oo fedhan achi nuu hafan. Maaliif nan gadhaa waggaa 13 miti waggaa 10 hojjedha. Waggaa 5 hojjedhu. Nan beeka. Waggaa 5 hojjedhu achi taa'ee. Foolii fuudheen deebi'ee bitee kunoo nan gadhaa hin hojjedhu. Kanaafuu nuun kajeelinaa dhiifama naa godhaa sagaleen keenya beekaa galgaladha. Sa'aatii irbaataatii lammanni immoo maanni nyaachaa waan jirruuf tarii nuuf haalaatan dhisuu ta'in. Sadaffaan immoo ani immoo har'a immoo too argitanii deeggarallee mamma fakkaata uffata kan ofirraa baasii jechaa ooltanii har'a immoo akkoo keessa sirriitti fakkaatee jira. Akkoo keessan dhuguma kan uffadhee waan jiru hin qorra. Nyaaddaa gaadoo sinirra hin jiru. Ta'ee hin jiru fuulli koo. Abootti na mul'isii jiru qubaayee. Banee jiraadhu. Laala akka hooteenya kun waan ishii fakkaatu. Siwayyuu. Bira distingee mul'ate. Maatti na mul'isa salaanu biifuu akka fakkaatee jira. Godummaa uffata kana biraa baasinaan jedhu sira. Alaa kunoo bareeda. Dhaamsi dhufee waan dhufee dhaqqisiis. Fakkaata shan. Waan ishiin bareeddu argitaniiti. Ala sosoqoladha. Ala tattaragadha. Uffanni sin argaa waa'ee. Yee jooda akkasattiin keessaa haanyuu jennaan midhaan safaan keeyyatti unatte. Kuna qofitti argamsiisa. Koota arbaa lama mooqa kanallee. Aannani kun mooqaa muti. Barbaree takkana godhe bifa isaa malee. Aannan addaata. Mooqa lakki kun mooqa garbuu. Garbuu fi aannani minni Garbuu bichaa. Garbuu bishaanii fi sukkaara dhadhaa. Dhadhaas hin qabamu. Taadas. Ati bakka sanuma dhadhaas irraa fite bakka takka mooqan takka qixxaadhaan maadhaan godhe. Yamtee. Salphate walitti na godhe. Dhadhaas irraa feeti. Idimee haadha kiyyaanaa haa dheeressu. Idimee haadha keenyaa nuuf haa dheeressu. Idimee haadha kootinaa haa dheeressu. Kanaafuu amma maal si fayya akka agaa. Kanaafuu waan isaan jiraniif waan barbaade dhuguun qaba hamma jirutti. Waan barbaade nyaachuu dhuguun. Si hawwaattaan jedhe waan achi as deemaa dhuganna. Bormoo duudhaa wagaa irra nyaannaa kan burii waaqayyo beekaadha. Maal godhaa jirta? Silla balaa kee agaas. Kenna doo. Jirra Kitadate. qaba buutuun qaba kun nama. Maali waan ta'e eessa deemuu fi boru? Min kan dia nung bulare nung la korra burit. Ya nundu. Buat tebus. Ah. Kota ada miti sini busa kono. Gaf sin desa napshir kan mo ke sedi fidan. Ini akan tak Buat kamu atis kamu. bufat dulu. Kawa bi. Itu Sanu ka dinar remne. Itu Buufad buufad. Nawad bufat. Guutit. Ini renne be kan. Guuti guuti. Te guuti. Guuti lah. Te guuti kun as geejjala. Guuta dulu. Guutadhu guutadhu guuti guuti. Sani tika. Guuti itti guuti. Itti guuti. Guuti guuti guuti. Kono. Itti guuti. Ganda. Itti guuti. Ganda magana. Dubbiin laal dubbisi. Bakka kana be. Itti guuti. Semua tu kasus keessa. Begitu kun. Kanaafuu gaafa sin deessan kana siin muka
Amramanni marqaasni hin godha warri natti dhiyoo dhuftanii jechuudha. Warri naannaa kottee rukuu barbaadan ispoortaa lafti bal'aan hin jira. Jaarsis hin jira. Jaarsa maalaannoodha moo? Bakka gabraa keessatti na mul'isin nagaa. Nagahee mul'atu dhiisin dukanaa doomaneera. Maali iji waan ta'e barbaree of qabde moo? Maaliif sukkuummataa Ija kan kee waan hagu yaan deemu. Ilaa solii gadee harka keetiin waa meeqa gurgurata. Na mul'isin dhugumaa jiru. Maaliif? Kottaa maaloo waan irratti hafe kanallee nu kaasa harka keenya argitanii Maal gahee isaanii hojjennaa? waa fakkaatu harka keenya. Nurra yaa'ee bishaan. Waaqayyo isaanii eebbisu mulaatanii maal nutti bareedu. Ani urga isaan waliin nyaadha hoomee dhoofata harkattillee. Haa gocha maali jarrumtillee akkuma isaaniitti naaf fudhadhu boo. Fudhu tokkicha. Maal boo hodhu baa. Abbaa. Maal an kufuufal harkatti fudhatta kasanaa kaanitti. Oromoodha ka aadaa Oromooti. Aadaa Oromootee. Aadaa Oromooti kun akkasitti nan godha. Akkasitti harkatti. Hoo. Ana immoo afaan nagoota. Mazeresh. Biri gamaa bira keenya jirtu sitan gahu. Dhuguma maaltoota argituun biraan kisi godha hoo asiq ilaa mul'attu jabanaan akka asiq ani quufee baatan quufee dhugaa qaqaatan quufee gabaadha wallamnaan ifati tarii gabaa tokko mucattiin tokko akka jette ga'anii shaaruudha jette lafa gabaa moo shaaruu naan jette biyyi keenya eenyuu akka taate illee maqaa inaan ibsine garuu ati biyya kooti bakka erga shaaruu isaati minaan jettee turte ishiin amma bakka nu dhabde jechuudha amma nu argitu nu beekti anaafsi akka achi ta'an kanaaf obboleettii koo haati keenya shaaruudhaan nu dubbisuu na bira dhuftee kun argiteere shawaa jechuudha shawaa lixaattan sana kanaafuu gabaa sana akka hin dhabneefan ishii kana dabalaaf dhuguma waaqayyo gabaa kee walla kiristoosii kana fudhu dhugaa waaqayyo anu nagu irraa nabbisa kunoo jettee achi godhi ijoolleen nutti golfu maal taate kamera banee jira irra kun irraa hambisee amma jiru. Astaghfirullah. Yaa Rabbi koo gooftaa dhawaas. Ila irraa hambisee malee kiristoosii borga baadha wallam. Dhugaa waaqayyo. Naan nufa gaafa annaan heerumtu sila millaa shishiitiif hin dhufa hoo. Maqaa hoo sorsu. Hoo afaanitti fudhadhu daata afaanitti. Hiinko. Hoo lakki. Hiinko. Adoo kolaa gabaa ila gaafa sargii annaa dhufu lamna oolurra maaloo irraa hambisee irratti kakattee bar yaa Rabbi gooftaa yesus Hiinko. fudhattaa asir isaan naannoo dhiisaniitu narraa fudhattaa argamaan hin ga'e laala akka dure akka inni gaabbu godha sii godheeti argitanii egaa warra magaalaa xinneessanii hojjetanii xinneessanii nyaatanii quufneeree ani quufeere Sila ijoolleen akkanaan jedhani kana dura nyaata wasitti nama nyaachisee yeroo hojii akkuma kana kaa'ame inda'u ammallee nyaachaa jira malee gaafsan gisee tokkitti na gushite yaadatta isa yoo babbaan keessatti kennan raafutee na gushite gaafsan isa mana hojiitti kophaatti nyaattu barte dhiisaa ishiin naan jedhan iddoo hojii boodatti hafte nyaattu barteedhan kanaafuu ammallee quufnee irrattanii eeshiqa kanaafuu dhaamsee kaane koottaa kanallee dhugaa. Video sinitti dheerata waaqayyo isin haa eebbisu nagaan tura hindu kanaa jarraa galgala waan ta'eef iji nagaa waan argitu ittumaan sin dubbisu ittumaan koomentii keessan barbaada dhufuufan dhufe malee tarii viidiyoon kun isinitti tolaa isinitti hin tolu ani garuu koomentii keessan jaalladhee tan dhufe kana gaa sin dubbisu sin argachuu jechuudha nagaa sin gaafachuu waaqayyo isin wajjin haa ta'u ayyaanni guyyaa borii immoo jara ciqilee harka sini ciqilee isaanii sini haadha tiippii argaddaa bakka tiippii argattani immoo walitti qabaan balleessinaa warqii qubaallee bitadhaa yookaan warqii gurraa giraama xinnoon bitattu gurraa 4,500 birri achi warra Dubaay irta warra kaanillee hin beeku amsoo sorii bazzaa gibu goora sorii dhuma birriitti dabalina warra tiippii argattan ol kaawwadhaa yoomiyyuu seenaa dhaboo hin godhattu ennaa sinan jaalladha jina gaa ol argu sinan jaalladha nagaan naa tura viidiyoo biraan walitti deebinutti ciao.